dhibee fi dhukkubsachuu kee dheebuu fi dadhabbii kee kan nu ga'e sinaa qaqqabsiisu nagaa fi jaalalaatiin du'aa ka'uu isaatiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Baga torbee dhukkubbii guyyaa jaaffaa qidaamee si'uuriitiin geessan baga wajjumaa nu geenye. Egaa akka barsiisaa mana kiristaanaa keenyatti qidaamee si'uur jechuun qidaamee shaaramte yookiin immoo qidaamee haqamte jechuudha. Qidaameen shaaramte yookiin qidaameen haqamte jechuun maal jechuudha jennee gaafa ilaallu qidaamee haqamte yookiin shaaramte jechuun kun maal jechuudha jennee ilaaluun hunda keenya irra jira. Yeroo baay'ee jecha afaan Gi'iiziitiin qidaamee si'uur jedhameetu himama. Qidaameen kun qidaamee haqame yookiin shaarame kan jedhamu kun maalidha? Maaltu diigame? Maaltu raawwatama? Guyyaa kana jennee gaafa ilaallu egaa akka barsiisaa mana kiristaanaa keenyatti guyyaan kun seerota mataa isaa ta'e ni qaba jechaadha. Guyyaan kun seerota mataa isaa ta'e ni qaba. Egaa guyyaan kun hunda dursa qidaamee si'uur yookiin immoo qidaamee shaaramte ni jedhu kun akkamitti qidaamee kana shaaramuu hin dandeessi? Qidaameen kun qidaamee biraa yookiin immoo sanbanni duraa kun guyyaa biraa taati moo yookiin immoo hin hafti kan jedhume yaada gaaffii yeroo baay'ee kiristaanonni amantoonni kaasan irratti waliiti yaada walii kennina. Egaa guyyaan kun waggaatii amma waggaatti ji'a amma ji'aatti sanbannii fi dilbanni jiran yookiin immoo sanbanni duraa fi dilbanni guddaan yeroo kamiyyuu soomin yeroo jirus yeroo soomin hin jiraannes qiddaaseen ganama yookiin sirri qulqulleessa ganama waan raawwatamuu fi yeroo soomii ta'an waan soomii hin qabne alatti cireen ganamaan hin nyaatama jechaadha. Shaayiin hin dhugama. Namni ciree isaa sirna qulqulleessaa ganama waan ta'eetii fi akka wixata hanga jimaataatti hanga sa'a 9 amma sa'aatii 11 turree ciree hin nyaannu. Guyyaa soomiis yoo ta'e guyyaan soomiis ta'uu yoo baate sirna qulqulleessaa yookiin qiddaaseen ganama raawwatama jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan guyyaa qidaamee si'uurii kana garuu guyyaan kun soomaan sagadaan kadhannaan waan ooluuf keessumaa immoo amantoonni jaalalli Waaqayyoo isaaniif baay'ate waa'ee Waaqayyoo beekanii baranii waa'ee Waaqayyoo hubatan guyyaa kana jimaata gaafa sigdatii guyyaa aduu sagadan kana sagadaatiin ka'anii galgala galanii waan argatan ciree isaanii irbaata isaanii nyaatanii qidaameessi oolanii sanbata sa'aatii 9tti kan isaan soomii hiikan. Amantoonni akfiloot yookiin immoo irratti hirmaannaa kana raawwatan jimaata qofaa nyaatanii jimaata oolanii jimaata galgala nyaatanii qidaamee guyyaa guutuu oolanii qidaamee sanbatatti barii halkan sa'aatii 9 booda nyaata kana nyaatu jecha. Kun akfiloot yookiin hirmaachuu jedhameetu beekama. Kana bira darbee egaa guyyaan qidaamee kun waggaatti guyyaa qidaamee si'uuri kun si'uur yookiin diigamte haqamte kan jedhamte kun warreen kaan irraati waggaa amma waggaatti qidaamee yookiin immoo sanbata duraa jiran keessa adda baatee soomiin sagadaan kadhannaan waan oolamtuuf qidaamee shaaramte jedhamteetu kan ishiin kaa'amte jirtu. Kanaaf egaa soomiin waan oolluuf qidaamee kaanirraa sanbata duraa kana sanbata dilbata kaanirraati adda kan ishee godhu guyyaa soomii guyyaa sagadaan waan oolluuf qidaamee shaaramte yookiin qidaamee si'uur jedhamte malee waan addaa qabaattee miti. Waggaatti qidaamee tokko yookiin sanbata duraa tokkittiitu guyyaa tokko soomaan oolama. Waan soomaan oolamtuuf sanbanni fi dilbanni waggaa amma waggaatti jiran hundi ganama qaddasiisnee yookiin immoo yoo qiddaasines jiraachuu baanne ganamaan guyyaa soomiif hin jirres jirus waan hin soomamneef guyyaan kun waan soomii malee guyyaa soomii ta'e waan soomii waan ta'e qofa waan soomnuutii fi guyyaan kun soomaan waan ooltuuf hin nyaatamu akkuma guyyoota kaanii soomiin waan oolluuf qidaamee si'uur jedhamteetu kaa'amte.
Inni biraan guyyaa kana guyyaa misiraachoo jedhaniitu abbooniin keenya luboonni mana keenya deemanii sirna kadhannaa erga taasisaniin booda erga raawwataniin booda guyyaa kana gibra himaamaat hojiin dhukkubbii dubbisni hojii dhukkubbii mana kiristaanaatti ganama ta'u ni jira waan ta'eetiif kadhannaa sana sirnoota kana hunduma erga raawwatanii erga taasisaniitiin booda ganama barii guyyaa sanbata duraa yookiin qidaameessi urkana qeexamaa yookiin immoo afaa qabatanii daaqonoonni luboota waliin taa'uudhaan tokkummaadhaanii mana keenya deemuudhaan የምስራች ዳብሎስ ni hidhame gooftaan ni qoratame ni sakatta'ame የምስራች ዳብሎስ ታሰረ ጌታ ተመረመረ erga Kiristoos egaa fannoo irra oolee fannoo irraa sa'aatii 11tti buusanii isa fannisanii booda Yihudaan deemee gannata galuudhaaf of fannisee muka inni ittiin of fannise sun citee garaan isaa tarsa'ee akka inni du'e የምስራች ዳብሎስ ታሰረ ምስራቸው ዳብሎስ ni hidhame gooftaan ni qoratame abdii fuulduratti ka'u Yihudaaniin du'e Kiristoos garuu ni ka'a jedhanii misiraachoo sanbata guddaa ta'uudhaaf jiru sana dursanii abbooliin keenya akkuma ergamaan Waaqayyoo nagaan siif haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetii kan eebbifamedha kennaan kan guutamte gammadii jedhee lallabee akkuma inni ture sun guyyaa kana immoo Kiristoos qoratamee fannifamuusaa Yihudaan garuu hidhamuusaa seexanni mo'atamuusaa guyyaa itti lallabamudha jechaadha. Guyyaan qidaamee si'uurii kun akka barsiisaa fi akka seera sirna mana kiristaanaa keenyatti qidaamee si'uurii gaa Kiristoos inni isaan fannisan hin du'u jedhanii eegaa tiksee cimaa eegdota cimaa isaan filanii kaa'an kun guyyaa itti inni ka'uudhaaf kiristaanonni ba'anii bu'anii ayyaana faasikaa kana kabajuudhaaf inni danda'u lukkuu inni danda'u hoolaa inni danda'u sangaa akkuma danda'uu fi akkuma qabutti qabeenya qabu hundumaa irra oolchee inni kan ayyaana kana itti kabajudha jecha. Kanaaf egaa qidaamee si'uur inni jedhamu kun qidaamee soomaan sagadaan ooltu waan taateef warra kaanirraa adda taatee shaaramte qidaameen hin soomamu hin sagadamu waan ta'eetiif qidaamee si'uur jedhamteetu kaa'amti. Wantoonni hanga wixata jalqabaati hoosaayinaa bariidhaa kaasne hanga guyyaa qidaamee si'uuritti ilaalamne kun xumurri isaa fannifamuu Kiristoos fannifamuu Kiristoosiin booda immoo du'aa ka'uu Kiristoos ilmi namaas du'aa ka'umsa lammataa qabaachuusaa fooniin du'ee lubbuun akka inni jiraatu Kiristoos immoo murtuudhaaf lammata akka dhufu kan irraatii barannuu fi fakkeenya guddaa kan qabu misiraachoo boriif ta'uu qabu dursanii abbooliin keenya kan isaan labsan ta'uusaa asirraati beekuu barachuun hubachuun ni danda'ama jechaadha. Kanaatiif egaa qidaamee si'uur kan jedhame isa kanaatiif yaadni isaa barnoonni isaa kana fakkaata. እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም ያብጻኒ ያብጻይክሙ በፍስሐ ወበሰላም dhibee fi dhukkubsachuu kee dheebuu fi dadhabbii kee kan nu qaqqabsiise si na qaqqabsiisu nagaaf gammachuudhaan jenna ayyaana du'aa ka'uusaatiin nagaan jaalalaatiin eebbaan nu qaqqabsiisu baga geessan.